Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota faamilii Oroottuu weelkaam ashama harka fuunee alaaf biyya keessaa hunda keessanuu dhiqaa guddaa osoo hin jenne nagaa fi rahmanni rabbii kadhuman qabne isin bira haa ga'u hunda keessanuu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kee kan har'a qabadhee dhufee suuraa kennaa bakka feene teennee backgroundii duuba suuraa kennaa bareechuu dandeenyu haala miidhagaa ta'een viidiyoo kee jalqabarraa hanga dhumaa na faana tura akka isinitti tolu abdii qaba. Halluu garagaraa biyyoota garagaraa akka nama biyya Ameerikaa jiru akka nama biyya garagaraa jiru fakkaattee haala ajaa'ibaa kanaan miidhagaa bakka feene teennee yeroo jarjarretti yookaan bareechuu dandeenya. Aappiin kun pileestoorii keessaa argama. Akkuma asirraa argitan kana kun pileestoorii keessa seenee isinitti argisiisa. Pileestoorii keessaa gadi buufattanii backgroundiidha. Egaa suuraa galarii keessaa fidadhee jira. Suuraa keessan haaluma kanaan tuutanii galarii keessaa fidattanii suuraa barbaadan kamuu jechuudha. Nama suuraa daa'ima kana fide mee backgroundii isaa kana duuba isaa amma akka jiru argitanii booda immoo maal akka fakkaatu walumaan ilaalaa jechuudha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Backgroundii halluu garagaraanii suuraa biyyoota garagaraa ofirraa qaba. Haaluma salphaan suuraa keenya duuba isaa sirriitti bareechuu dandeenya jechuudha. Bakka feene teennee kaanee jechuudha. Halluu garagaraanii jijjiiraa beeksisni adda addaa akkuma argitan kan irra dhufaa irraa eegsiitanii tuuxanii balleessitanii. Okay. Obsaan na faana tura. Kuni halluudha garagaraadha. Halluu kana caala akka bareedullee ni jira. Halluun kunillee bareedaa jechuudha. Suuraa keenya yeroo nutti hin mijoofnetti bakka feene teennee ka'uu dandeenya. Kun waaw maashaallah baay'ee nama hawwataa jechuudha. Haala kanaan backgroundii keenya duuba isaa jijjiirreetiniin haala salphaan kaanee akka ajaa'ibaa kana bareedaa kun halluu garagaraa mee maaltu irraa firee akka ajaa'ibaa kana bareedaa aappii kana pileestoorii keessaa gadi buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedhaa. Suuraa keessan suuraa hiriyaa keessanii irra gootanii suuraa bareeda kana jijjiiruu haala ajaa'ibaa kanaan namatti tola. Kun hundi isaatu ni bareeda jechuudha. Kammaan fokkatu keessa hin jiru kammaan fokkatu akka ajaa'ibaa kanatti nama hawwataa jechuudha. Aappii kana gadi buufadhaa itti fayyadamaa. Akkasuma YouTube chaanaala keenyallee bilbila keenya iskiriinii yoo barsiisnu backgroundii duuba isaa ittiin jijjiiruu dandeenya. Suuraa nama feenee kaafnee backgroundii duuba isaa jijjiirree bareechuu dandeenya. Viidiyoo kamiyyuu yoo dalaynu backgroundii duuba isaa ittiin bareechuu akka miidhagee nama hawwatu duuba isaa ittiin bareechuu dandeenya. Akkuma argitan halluu garagaraa of keessaa qaba. Ani amma kun backgroundii bilbila kiyyaa kanaan bifa diimaan duuba isaa jijjiire jechuudha. Isa kanallee backgroundii kana screenshot godhattanii aappii san keessa screenshot godhattanii duuba bilbila keessanii haala salphaan bareechuu dandeettanii akka nama hawwatutti akka ajaa'ibaa kanatti namatti tola. Waaw hundi isaatu namatti tola jechuudha. Aappiin kun akka isinitti tolu abdii qabaa. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Hedduutu jira nama jijjiireetu kan isin agarsiisa. Ana baay'ee natti tolee aappiin kun garuu shabakaa barbaada. Isa kanniin kana bifaan fiduuf shabakaa barbaada. Kalarii reefii bulee diimaa gurraacha yeloo kunniin kareefii sunniin intarneeta malee ni jijjiiraa jechuudha. Inni kunniin kun ammoo intarneeta malee hin jijjiiruu jechuudha. Kaaga ammaa jijjiire kanniin kana intarneetaan dalagaa jechuudha. Intarneetni akkuma dirqama yuutuubiif nu barbaachisu aappii garagaraa miidhagsuuf viidiyoo keenya baay'ee nu barbaachisaa jechuudha. Okay, ammallee kabiraa jijjiiree ilaala. Waaw. Onneen kun fa'a maashaallah akka itti bareedu. I love you baby.
Waaw hundi isaatu namatti tolaa. Gadi buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Ala xuluuma takka wanni isin gaafatu hin jiru. Aappiin kun pileestoorii keessaa gadi buufattaniituma keessa seentanii kireet bakka jedhutu hixanii gaalarii keessan keessa suuraa barbaaddan fidattanii itti jijjiiruu dandeettanii jechuudha. Suuraa nama hawwatu mimmiidhagaa qofa akka ajaa'ibaatti suuraadhaan namatti tolu. Amma kamuu baagiraawundii isaa duuba jijjiiruuf suuraalee ajaa'ibaati. Baay'ee nama hawwataa. Bakka kanaan booda suuraa kiyyaa bakka dasnan jennetti ka'ee bakka natti hin toletti ka'ee jedhanii cinqamuun hin jiru. Haaluma kanaan suuraa keenya duuba isaa bareechinee ka footoo keenyaaf babbareechineetiniin sirreeffachuu dandeenya. Akkuma san YouTube chaanaala keenyallee miidhagsuuf baay'ee nu barbaachisa. Suuraadhaan baagiraawundii akkana jijjiiru kunniin ana baay'ee natti tolee, isinillee akka isinitti tolu abdii qabaa. Gadi buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Baagiraawundii babbareeda jira. Baagiraawundii maallaqa barbaadutu jira. Garuu kunniin maallaqa maleedha jechuudha. Kan amma hanga amma jijjiiru kunniin kan maallaqa barbaadu immoo natti hin dhiisu jechuudha. Yeroo ani keessa gattuqee itti jijjiiruuf yaalu ofirraa darbaa jechuudha kan maallaqa barbaadu. Kunniin firiidha jechuudha. Yeroo shabakaa qabaanne firii jijjiiruu dandeenya. Kan maallaqa sanii miti ilka firiidhaan nama jijjiiru kun akka ajaa'ibaatti bareeda. Gadi buufadhaatii itti fayyadamaa isiniin jedha. Baay'ee babbareedoo magariisa halluu laggeen biqiltoota adda addaa akka ajaa'ibaa kanatti ka bareedu ka ilaalchafuun nama hawwatu of keessaa qaba. Suuraa keenya sirriitti nu bareechaa. Homa kamuu waan feene kaafnee duuba isaa jijjiiruuf hin yaaddofnu. Waan tokko yoo ilaalan wantoonni magariisni habaaboon wanti bareedan nama hawwatu waan ofirraa qabuuf ilaaluuf nama hawwata. Amma suuraa keenya ta'ee suuraa waan feene kaasuu barbaanne san kaafne baagiraawundii isaa kana duuba keenne bareechineetini YouTube chaanaala keenya irratti illee gadhiisuuf poosti godhuu dandeenya jechuudha. Haala kanaan akka ajaa'ibaa kanatti akka namatti tolutti jechuudha. Wanni sarara hafe takka hin jiru. Baay'ee namatti tola. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya. Aanaa ofii kiyyaa baay'ee tokko namatti tola. Keessumayyuu yeroo viidiyoo kana bilbila iskiriinii kana waraabu baagiraawundiin duuba isaa bareedu kun yeroo hedduu natti hin tolu tokko. Inni kun immoo akka ajaa'ibaa kanatti namatti tola. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hanga viidiyoo biraatti